raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Kun sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa Kamisa gurraan ala 21 bara 2019ti. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamu. Oolmaa waarii barii bultiin isan nagaa kan isaan yooyifateen Tiikii Dhugaasaati. Sagantaa keenya guyyaa irraas gulaalaasuuf sagalee raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa Mo'aabuu Baawaliin taanee kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Sagantaalee keenya lamaan darban keessatti bobbaa jaaroliin yookaan koreen teknikaa waraana bilisummaa Oromoo bo'ii kachiisuun mooraatti galchuuf gara lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaatti bobba'anii jiran ilaalchifne odeeffannoo miseensota waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa, zoonii kibbaa fi qaamota hawaasa Oromoo irraa arganne addatti ammoo aalduree waraanni bilisummaa Oromoodhaa jaarolii waliin dubbatuudhaaf yookaan immoo haraaraaf mari'atuudhaaf barbaachisaa ta'an jechuudhaan kan hoogganni waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Jaal Gollicha Dheengee koree teknikaa sanaaf barreesse isiniif dhiyeessineerra. Guyyaa kaleessaadhaa hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Jaal Marroon xalayaan hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaan koree teknikaaf barreeffamee galagalchisaas uummata Oromoof ergame ejjennoo waraana bilisummaa Oromoo yookaan yaada waraana bilisummaa Oromoo zoonii hunda keessa jiranii ta'uusaa ibsa miidiyaaf kenneen beeksiseera. Haa ta'u malee koreen teknikaadhaa yookaan gareen jaarorii waraana bilisummaa Oromoo eeggachiisuuf mooraatti galchuuf gara lixaaf kibba Oromiyaatti bobba'anii jiran guyyoota lamaan kana miseensota waraana bilisummaa Oromooti ka jedhe simachaa jira. Kunis sabaa himaalee fi miidiyaalee hawaasummaa garaagaraa irratti deemaa jira. Nusgaa kanneen maqaa waraana bilisummaa Oromoon galaa jiran kun miseensota waraana bilisummaa Oromoo ta'uu fi dhiisuu isaanii yoo miseensota waraana bilisummaa Oromoo ta'an ajaja hooggantoota waraana bilisummaa Oromoon alatti attamitti galuu danda'an yoommoo waraana bilisummaa Oromoo miti ta'an qaamni maqaa waraana bilisummaa Oromoon galaa jiru kun eenyu ka jedhu odeeffatuuf gara kibba Oromiyaatti bilbilee miseensota waraana bilisummaa Oromoo waliin gaaffiif deebii taasifnee fi duguuginsa sanyii godina Booranaa fi godina Gujii lamaan keessatti guyyoottan sadan kana walitti fufiinsaan geggeeffamaa jiru irrattis odeeffannoo gamasitti bilbiluun arganni qabannee dhiyaanneerra. Turtiin keessan haga dhumaatti nu faana ta'u jechuun kan isaan hawwatu waan Tiikii Dhugaasaa gulaalaan suuf sagalee Mo'aabuu Baasna faana jira. Muuziqaa ce'umsaa kana booda kal'attumaan turtii gaaffiif deebii miseensa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa waliin taasifnetti tarkaanfannaa. Ammas haga dhumaatti nu faana turaan afeerraa keenya. Yooyaa nageenya dheeraadha. Tumni nagaa. Nagaa keessan nagaa. Nagaa egaa yeroo garaagaraatti kibba Oromiyaatti bilbilee waan uummata Oromoodhaa ka godina Gujii lamaaniif ka Booranaa mudataa jiru uummata Oromoo dhageessisaa turre guyyaa sadi dura immoo miseensotaa fi hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaadhaa dhimma xalayaa hoogganni waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Jaal Gollicha Dheengee barreessan irratti sammoo gaaffii fi deebii taasifnee uummata Oromoo dhageessifneerra. Har'a immoo hoogganni waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Jaal Marroonis ejjennoon waraana bilisummaa Oromoo zoonii hunda keessa jiru tokko akka ta'eef xalayaa hoogganni waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Jaal Gollicha Dheengee barreessan kan waraana bilisummaa Oromoo hundumaa akka ta'e miidiyaatti ba'anii ibsa kennaniiru. Kun guddoo waan nama gammachiisuudha.
Amma immoo kan dhaga'aa jirru kibba Oromiyaa godina Booranaa keessaati. Kaabinoonni fi warri koree teeknikaadhaa jedhanii achi ba'anii jiran oboo galuuf jedhattiin simannadhanii uummatarraa maallaqa olii qabaa jiru jedhanii mee isa kanarraa kaan egaa gara bal'ina isaatti deemna. Dubbii kana quba qabdu dhuguma uummata Oromoorraa maallaqa guuraa jiru oboo ittiin simanna jedhanii. Guddoo galatoomadhaa waan carraa kanaan alaattanii fi duraan dursee itti aansee uummata Oromoo afaan faajjeessanii oboo galaa jiraa oboo ittiin simannadhanii. Booranatti keessattuu aanaa Moyyaaleetti guyyaa har'aa kanallee qarshii hedduu harkaa guuraa jiru. Simannaa obootiif ittiin loon binnaatti sangaa binnaa waan adda addaa simannaadhaaf ittiin qopheessinedhanii uummanni dhuguma se'ee waan qabuuf guree qabeenya isaa ittiin saamaa jiru jechaadha gabaabumatti. Kun immoo afaan faajjiin kun eessaa dhufee yoo jettan gidduu kana fuula adda addaati. Mootummaan gabroonfataa kun kan Koloneel Abiyyi Ahmadiin geggeeffamu. Woboodha jedhanii kibba Gondaritti eessatti alleenjisan galchaniit moonatti ol galchaa jiru. Bakka tokkotti immoo waraanni tokko lama anumuriidhaan yookiin dadhaban yookiin immoo bakka biraatii dhufanii nuti woboodha jedhanii itti makaman abbootii gadaa wantoota adda addaa warruma immoo warra biraa gananii durayyuu as galan waraanatti makaman kana isaan akkasii kan walitti guuranii waraana wobootu gale jedhanii simannaa kanaaf qarshii walitti buusaa jedhanii fuula adda addaatti uummata Oromoo saamaa jiru. Kun immoo tooftaattiin uummata Oromoo saamanii uummanni Oromoo kana hubatee beekuu qabasi warri dammaqiinsa qaban immoo ammallee sirriitti beekuu akka kun hin taanes isaanuu nama hin beekne irraa walitti guuraa jiru malee namni beeku lakki waraanni keenya hin galuu yoo galellee numaan mari'ateet galaa nuyi wanni buusnu hin jiru jedhanii bakki itti didanillee hin jira bakka hedduutti garuu afaan faajjeessanii sobanii warruma ofii leenjisan galchanii kunoo galanii qarshii walitti buusaa fi galaa jiru anafanillee hanga kamisaatti hanga jimaatatti hin galuu jedhanii uummata burjaajessaa jiru jechaadha. Kun qabatamaan as Moyyaaleettis ta'ee bakka adda addaatti kan jiru jechaadha qabatamaan an argaa jiru. Garuu wanni beekamuu qabu zooniin oboon keessa socho'u kamuu zooniin lixaas ta'ee kibbaas ta'ee bahaa giddugalaa eessumayyuu zooniin kamuu qajeelfamuma ajajaan zoonii kibbaa baase saniin haal dureen sun hanga guutamutti waraanni kamuu hin galuusi. Waraanni takka yookiin lama ganeedhaaf immoo yookiin immoo hawwarraatitti makamee galeedhaaf sun dhugaadha jedhee uummanni keenya burjaaja'uun qabu. An ofii leenjifatan bakka adda addaati. Andur Suudaanitti leenjifatan Kamaal Galchuufaa ji'a 3 fa'aa akka san leenjifatan gara kibbaa kanatti hawaasatti jechaadha. Warra san walitti guuranii galchaa jiru. Uummanni Oromoo kana sirriitti hubachuu qabaa jechaadha. Miidiyaa adda addaa hordofee kana feesbuukidhaan isaa ta'uu, tiwitariin isaa ta'uu, reediyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kanarraallee haa ta'uu miidiyaa kamirraayyuu sirriitti jala bu'ee hordofee dhugaa jiru baree. Qabeenya isaa of jalaa qisaasuun qabu, diinaf qabeenya isaa dabarsee kennuun qabu, waraanni galuu hin jiru jechaadha. Godina Booranaa Moyyaaleen alatti magaalaa kam aanaa kam keessatti bakki isaan maallaqaa fi loon uummatarraa guuruudhaaf moossaa jiran kun? Bakki itti guuraa jiran kun tokko godina Booranaa aanaa Areeroo, 2 aanaa Moyyaalee, aanaa Miyoo yookiin Iddii Lolaa jechaadha. Bakka akkasiitti wanni akkanaa kun gaggeeffamaa jira. Gara Yaabeelloo sunis aanaa Yaabeelloo jechaadha. Yaabelloo Gujii keessas Bulee Horaa fi bakka tokkotti akkas gochaa jiru. Karaa biraatiin immoo Areerootti qeerroo tokkollee dhuma ajjeesanii Gujii keessatti immoo kaleessa sar'as ajjeechatu ture. Kaleessa fa'aa kan nama gaddisiisu nama 6 bakka tokkotti ajjeesanii nama 8 ol madeessanii. Kan madeessan keessa niitii ulfa garaatti baatu ilmee ganna 3 qabdi ilmee ishis rukutanii jechaadha. Isiin illee ulfa garaatti baatti ilmeen ishii immoo daa'ima ganna 3ti lamaan walitti rukutan bakka tokkotti jechaadha. Kan biraa nama hedduu ajjeesanii kuni guyyaa kaleessaa 19 Duwwaa 2019 ajjeechaa uummata Oromoo irratti geggeessee ajjeechaa sukkanneessaa ammallee godina Gujii aanaa Sabbaa Booruu ganda Haroo Gaarii jedhamu keessatti ollaa Daakaaraa irratti lolli uummata nagaadhaan mana isaa keessa jiraatu irratti ganama sa'aatii 11 keessatti ganamee jechaadha. Dhukaasa uummata nagaa irratti godhame kanaan namoonni ajjeefaman tokkoffaa
Lukkaallee Odaa, lammaffaa Qoncooraa, Hundeessaa, sadaffaa Qamarii, Adoolaa, arfaffaa Baalli, Hundeessaa, shanaffaan immoo an nama gaddisiisu daa'ima obbo Barisoo Qaallichaa umuriin ishee ganna 10 yookiin waggaa 10 jechaadha. Ja'affaa daa'ima obbo Kallacha Birbirsaa umuriin ganna 8 yookiin waggaa 8ti. Waraanni faashistiin Koloneel Abiyyi yeroo ajjeechaa kana geggeessu namoota hedduu madeesseedhaan namoota inni madeesse keessaa Buruudee Gadaa nama jedhamtu. Buruudee Gadaan kun dubartiidha, ulfadha. Ishiidha kaa'ilmee yookiin immoo daa'ima ganna 3 yookiin waggaa 3 kan of jala qabdu walumaan madooftee jechaadha. Kan biraa obbo Biraanuu Goobanaa jedhama. Haatukkee Sabbaa kan biraa nama maqaan isaa Girmaa jedhamu. Kunis gara Shawaatii warqee qotachuuf gadi dhufee aanaan kun akkuma beekamu warqii waan qabuuf sooree warqiidhaan aanaa badhaate waan taateef Oromiyaan cuftuu qabeenyuma isaati jedhee ajjeefama uummanni Oromoo warqii qotachuu gara Shawaatiin gadi galee nama kanas hin madeessanii jechaadha. Kan biraa namoota 2 maqaan isaanii ammatti hin beekamne isaanis warqiidhuma qotachuu gadi dhufanii namoota kanas hin madeessanii nama 2. Waraanni mootummaa Koloneel Abiyyiin geggeeffamu qabeenyuma Oromoo saamuudhaa fi lola uummata Oromoo irratti bane kun itti fufeetuma jira. Guyyaa har'aallee godina Booranaa Areeroo keessatti illee qeerroo tokko ajjeesanii kun isaa bakka adda addaatitti sababa malee akkuma kana dura lolaatti misirroo waliin namoota hedduu ajjeesanii namoota 30 ol bakka buuteen dhabame. Namoota hedduu irraa madeessanii kun isaa wanni gabaabumatti mul'isu akka mootummaan kun araara hin feene fi araara kana ofii isaatii diigeetoo obootu diigee yookiin immoo abaa'ootu araara kana hin feene jedheetoo ittiin olola oofuu fi osoo nama araara barbaadu ta'ee waraanni kun ol deebi'ee yookiin moonaasaatti ol deebi'ee turu kaampii isaatiitti galeetoo akka araarri kun gaggeeffamu taasifamaa garuu araara akka hin barbaanne kunoo biyyoodhaan illee maaliin illee beeksisaa jira. Dogongoraan inni sirroo aanee oboo seeneeti akkas seeneeti kompenseeshinii yookiin immoo beenyallee kaffallaa waraana keenyallee adda baafannee nutu adabaa waraanni sun dogongoraan rukunneedhaan oboo seeneeti jechaa jiru. Isaan ifatti isaanuu akka hojii sukkanneessaa kana hojjetan amanaa jiru. Uummanni illee kunoo ragaa ba'aa jira. Buujitti mana 35 ol gubanii kaleessuma. Achuma aanaa sabbaa boruutti jechaadha. Kuni kan ta'eef maaliif ho'itti aanaan sabbaa boruu sun qabeenya uumamaa yookiin warqiidhaan badhaate warqii kana saamuuf jecha warqii kana Habashaan akka qotatee fudhatu yookiin immoo mootummaan gabroonfataa kun Habashaa waliin akka waan wal keessaa qabaniif warra malee uummanni Oromoo maaliif warqee kanallee baafata jedhuuchuudhaaf bakka adda addaati nama dhufee hojii humnaallee hojjetatu achitti ajjeesaa madeessaa jiru. Kun argaa jirtu manallee hedduu irraa gubanii. Mana keessa qabeenya adda addaan jira, midhaan hin jira, qarshiin hin jira, kun hundi walumaan gubachaa jira. Walumaa galatti kun hundi maaliif geggeeffama jettee olaalte qabeenya uumamaatiin Oromiyaan badhaatu waan taateef qabeenyuma kana saamuudhaaf warqii waan adda addaa kana saamanii Habashaa waliin saamsisuuf kanumaaf ajjeefamaa jiru, kanumaaf dhumaa jiru. Maddee kan biraa araara kana obootu fashaleesse jechuuf akkas godhaa jiranii. Uummata keenya fixaa araara jechuun wanni isaa kun namaan galuu akka ulaagaa ajajaan zoonii kibbaa baasisaniif yoo ta'e osoo sun hojii ta'e silaa waraanni Koloneel Abiyyiin geggeeffamu kun moonatti adeemuu ajjeecha uummata keenya irraa dhaabuu waraana keenya irraa dhaabuudha. Isa san tokkollee hojiirra oolchine jechaadha. Warri kun ammallee ajjeechan itti fufee jira. Uummanni keenya kana sirriitti dammaqinsan hubachuu qabaa jecha. Tole egaa horaa bulaa amma dhimma warra magaalaa iddii lolaatti nama fixee sana isaanis miidiyaatti amananiiru akkasumas immoo waraana keenya irra gochaa akkasii hojjete nutu adabata seeratti dhiyeessinaa jedhaniiru. Haa ta'u malee yeroo garaa garaatti yeroo poolisiin isaanii yookaan waraanni isaanii gochaa ajjeechaa akkasii hojjete uummanni immoo dammaqee itti hiriira ba'ee yeroo lolu seeratti dhiyeessina jedhanii yeroodhaaf qabu. Haa ta'u malee uummata dagachiisaniitu mana hidhaa sanaati mana hidhaa biraatti ergine jedhanii gadhiisaa turan. Egaa uummanni Oromoo isa kanas qajeelchee beekuu qabaa jedheen abdadha. Mee gara waraana bilisummaa Oromoottan isin deebisa guyyaa kaleessaadhaa godinaa Wallagga Lixaanaa Malasiibuu magaalaa Mandiitti miseensonni waraana bilisummaa Oromoodhaa 9 ka ta'an
toorri nama 15 dhufaniitu abbootii gadaatti harka isaanii kennatanii jedhaniitu haasaa turan. Mee dhimma kana maal quba qabdu laata isin akka miseensa waraana bilisummaa Oromoo? Iddoo galatoon gaaffii dansaa kaaftee akkuma beekamu kaleessa miidiyaa warraatiin feesbuukii dabalatee televezyiinii, reediyoo, miidiyoota adda addaatiin olola akkasiitu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo moonatti galee jedhaniitoo keessattuu Wallagga lixaatti geggeeffamaa ture. Kuni waraana oboo yookiin ajajaan galee osoo hin ta'in waraana ofuma qindeeffatanii kan biraa immoo tokko lama keessa jiraachuu malaa warri sunillee jaarolii fi dadhaboota warra umuriin isaanii deemee fi akkasumas dhukkubsataadha warra kana sossobaniitoo yookiin moobsaniitoo keessaa jansiisan jechaadha. Kuni waraanni tokko lama ganuu danda'a. Gantuun silaaf osoo bilisummaan Oromiyaa boodu ta'e halkan kanallee hanganuu hin dhabamu namni tokko lama. Gabaabumatti kaawwanni jechuu barbaade tokko lama an dhukkubsatee kaan jaaroliidhaa umuriin isaanii han deemee dhukkubsaniitoo tokko lama warri leenjifateetti makameetoo waliin hangalan xiqqoo wayinuma jiru. Garuu immoo suni ajajaan osoo hin ta'in dhokatanii badanii yookiin immoo hin ganan jechaadha gabaabumatti. Xiqqoodha ishiin suni kaan waraana iyyuu hin taane uummatuma keessattuu jaarsi sunfaa abbaa gadaa kan turedha. Abbaa gadaa jedhanii kan ture jaarsi achi waraanuma reenjarii warraatti uffisaniitoo kunoo warra kanatu gale jedhaniitoo jaarsa feesbuuk irra maaliif miidiyaa adda addaarra gadhiisaa jiru. Kuni ololuma barame qabsiidhaan namoonni bitamanii namoonni yaada adda addaatiin yookiin immoo fedhii dhuunfaa adda addaatiin akkas hojjetan immoo jiru. Borus dookumentarii fiilmii kana caalu mootummaa koloneel Abiyyiin geggeeffamu kanaan ittuma fufaa an kana caalullee dhufuu danda'a. Kijibaan oboonni waldolanii addaan ba'anii hoggansii fi miseensi yookiin immoo waraanni fi hogganni akkasii oboon ganee galee kaana nafe immoo shororkeessadha waan akkasii jedhanii sobaniitoo dookumentarii fiilmii adda addaa hojjechuuf jiru. Warri galan sun immoo irra caalli isaanii kan kaan Gondaritti kan leenjifamanii kaan Suudanitti gara ji'a 3 Kamaal galchuudhaan leenjifamanii galani malee waraana keenya miti. Keenya waraanni takkaa lama itti makamuu danda'a. Inni tokko immoo waraanuma raayyaa ittisa biyyaa keessaa kana dura kan waraanatti makamee ture. Inni sun durayyuu shiraafan dhufe jechaadha. Isumatu deebi'ee warratti harka kennate. Kun wanni akkanaa kun durumayyuu warra shiraan warri ergatee fi warra tokko lama kan abbootiin gadaa fi Baqqalaan Garbaafaa Juwaarfaa qarshiidhaan jijjiiranii gansiisanii bakka tokkotti tokko lama argameedhaaf waraanni gale jechuu hin danda'amus. Seeranis alaa waraanni gale kan jennu ajajoonni zoonii hundarrayyuu jiran waraana isaanii waliin guyyaa galan qofa jechaadha. Sun immoo ajajoonni zoonii kamiyyuu ajaja tokkoon qajeelfama tokkoon hoggansa tokkoon hojjetu waan ta'eef ulaagaan zoonii kibbaa baase sun bakka hundattuu hin hojjeta waan ta'eef zoonii kamuu keessatti tokkumaan deemna waan ta'eef ilaalchi keenyas sagantaan siyaasaa keenyas seerri keenyas qajeelfamni keenyas tokko waan ta'eef wanni adda nu baasu hin jiru. Zooniin lixaas kibbaas zooniin kamiyyuu wanti namni gane hin jiru hin ganusi. Waraana kana caala gara kuma meeqayyuu bakka adda addaatti Hawaasatti, Gondaritti, Suudaanitti leenjifatan galchuu danda'u. Kana kan qopheessaa jiru Kamaal galchuu fi Juwaarfa'ii warra sun galan jedhaniitoo uummanni afaan faajja'u yookiin burjaaja'uun qabu. Uummatuma waliin jirraa tasgabbiidhaan waan hundayyuu dhaggeeffachuu qabu. Sobaniitoo simannaadhaaf maalidhaaf fedhaniitoo qarshii namni irraa guuru kana yookiin immoo mootummaan gabroonfataa irraa guuru kanaan afaan faajja'aniitoo qabeenya isaanii of saamsisuun qabanii dammaqiinsa waan hundayyuu hordofuu qaba uummanni keenya. Warri galan kun warra kana durallee warruma waliin shira hojjechaa turan. Warra kana durallee dhullifa keessatti baankii saamaa turan. Warra sobaniitoo nu booda jedhanii uummata ajjeesaa turan. Warra san bakka adda addaa dhoksaniitoo har'a walitti baasanii kun isaan kanatu gale jedhaniitoo simaddaa jedhaniitoo uummata walitti qabanii jechaadha. Kuni akkasitti sirriitti uummanni akka nu hubatuun barbaadaa jechaadha. Kibba Oromiyaatti miseensa waraana bilisummaa Oromoo raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaan dubbataa jirtu horii buliidha. Gara dhumaatti miseensota waraana bilisummaa Oromoo keessattis haa ta'u deeggartoota keessattis hawaasa Oromoo bal'aa keessattis namuma kamuu nama oboo eeggataaf abdataa jiru keessatti afaan fajjiin akka hin uumamneef akkasumas dhaamsa oboo zooniilee adda addaaf kadhaamtu yoo qabaattes dhaammattee osoo irratti xumurraa. Tole guddoo galatoomii
fulaa jiruu fi yookiin naannoon jiru neetwoorkiin adda addaa waan nama rakkisu quunnamtiin adda addaa miidiyaas argachuu waan hin dandeenyeef neetwoorkii irraan ka'e bakki jiru malaaftuu namni hin beekaa bosona keessatti namni hundis bakka neetwoorkiin gahaan jirutti argamuu dhiisuu danda'a. Sababa saniif ajajoonni keenyas ta'e miseensonni quunnamtii irra jiran hundiyyuu yeroo tokko neetwoorkiin bakka hin hojjenne keessa waan socho'aniif quunnamtii argachuu hin danda'anii. Wanni akkanaa burjaajessuun akkasii yeroo mudatu maaliif dafanii miidiyaadhaan hin dabarsineedhanii namni burjaaja'ee mataan na dhukkubee akkasan ta'ee maaliif galtanii hin jedhanii nu gaafatan illee hedduu jira akkuma isin amma kaastanii jaasaniifuu kun gaaffii dansaadha. Gara deebitti deebine garri lixaa sun gara Suudaanii fi karaa Gondaritti waan dhiyaatuuf waraanota dura Gimboo 7 fi warri Kamal Galchuu walii turaniif ijoollee afaan Oromoo dhageessu naannoo sanitti leenjifachaa turanii isaan adda qoqqoodanii bakka adda addaa argitee fakkeenyaaf buttaadhaan muraasan sagliidhaan waraanni waan jiruuf waraana akkas fakkeessanii takka Najjoo takka Gimbii Gidaamii eessaa galchinee kunoo bakka adda addaati jedhanii to'an fidan kun yeroo lola banaa turan sun oboon waraana dhaabaa waan jedheef bakka inni irraa gadhiise bakka san isaan qubachiisan. Waraana jedhanii galchan kanaan ofii leenjisan sana achi qubachiisanii raayyaa ittisa biyyaa irraa eegaa turte jechaadha. Warra sana achi amma guuranii galchaa jiru. Uummanni Oromoo sirriitti kana gadi fageenyaan dammaqiinsan baruu qaba. Waraana ofuma isaaniitti Suudaan keessatti, Gondar keessatti, Gimboo 7 waliin ta'anii leenjifachaa turan amma galchaatii jiru. Kibba keessatti illee Hawaasaa keessatti waraanni leenjifatan baay'ee guddoodha. Waraana yoo xiqqaate gara 4,000 ta'u leenjifatanii waraana sana amma galfachaa jiru jechaadha. Moonatti ollaqaa jiru. Waraana moonatti ollaqan san maal jechaa jiru? Waraana bilisummaa Oromootu ol galaa jira jedhaniitu uummata afaan faajjessaa yookiin burjaajessaa jiru. Kun immoo erga Kamal Galchuu aangootti dhufeen kaasee hanga har'aatitti shiranii oboo balleessuuf yookiin immoo oboo dhabamsiisuuf akkuma inni oboo duras cabseeraa amma immoo badduun ishii baasanan balleessadhee wallootti kamiseetti dubbatee ture Kamal Galchuu yaasaniifuu amma achitti dubbate san hojiirra oolchuuf oboo balleessuuf oboo cabsuuf uummata walitti nu naquuf isaantu araara dide jechuuf bakka adda addaatti leenjise ol galchaa jira jechaadha. Moonatti naqaa jira. Kun immoo oboo dhugaa uummata Oromootiif quuqamee bosonatti galee qabsaa jiru akka hin taane uummanni sirriitti hubachuu qabaa. Nuti miidiyaa adda addaa akka warraa yookiin immoo akka Koloneel Biyyifaa waan hin qabneef yookiin immoo haala akkasii waan anja'aan taaneef neetwoorkiin illee bakka jirrutti kun akkuma argitu kana ciccitaa jira. Jaasaniifuu rakkina quunnamtii irraan ka'e dafnee waan infoormeeshiniin dabarsineef uummanni keenya akka hin burjaajuuf nin jedhaa. Waliigalatti wanni nu hubachiisu hanga uummanni keenya cufti dubbifamee haal dureen waraanni bilisummaa Oromoo lafa kaa'e sun yookiin immoo ajajaan zoonii kibbaa lafa kaa'e yookiin immoo ajajoonni zoonii hundaayyuu haaluma tokko lafa kaa'an san hanga hojiitti hiikamutti waraanni tokko illee hin galuu hin galleefi kanaan afaan hin faajja'inaa hin jedhaa. Noboodhaaf jettanii buusii tokko hin buusinaa hin jedhaa. Hin burjaaja'inaa hin jedhaa. Dhugaa jiru adda baasadhaa. Dhugaan hin qallatti malee hin cittuu hanga kaayyoon ganama manaa baaneef walabummaa bilisummaa birmadummaa Oromiyaa mirga hiree murteeffannaa uummanni Oromoo galma ga'utti oboon galu tokko illee hin jiru hin galleefi gantuu lamaa takka argitaniif yookiin immoo isaan leenjifatan argitaniif uummanni Oromoo burjaaja'inaa hin jedhaa. Ergaan kiyya kanumaa kan biraa warri yaadanis waan hundaanuun waliin jirtan jabaadhaa. Hamileen kutatinaa alas keessas warri jirtaniin jedhaa. Waraanni keenya immoo dhugaa jiru kana waan beekuuf bakka adda addaa waraanni keenya jiru miidiyaa kanas caqasu hamileedhuma keenya duriitiin akka itti fufuun jedhaa. Waraanni takka lama ganteedhaaf yookiin immoo waraanni isaan bakka adda addaatti leenjifatan ganteedhaaf burjaaja'uu yookiin raafamuu hin qabu. Oppiidiyoon durayyuu dookumentarii kijibaa oofuun kun anuma barani warri isuma dur baran sanaas hojiitti hiikatii jiru. Sobashiisa duriisan kijibashii anuma duriisan akkasumatti itti fufaa jirti. Kana sirriitti dammaqiinsan wadhaan jedha. Jabaadhaa bakka ibsanitti hamileen keessan gadi bu'uu qabu. Dhugaan hin qallatti malee hin cittu guddoo galatoomaa. Miseensi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaadhaa dhimma yeroo irratti ibsa bal'aan ulaatteef guddoon si galatoomfadhaa horii buli. Kunis guddoo galatoomaa horaa bulaa badhaadhaa.
injifannoon uummata Oromoo. Egaan hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo duguuginsa sanyii godina Booranaa fi godina Gujii lamaan keessatti guyyoottan sadan kan walitti fufiinsaan raayyaa ittisa biyyaa Impaayera Itiyoophiyaa Dr. Abiyyiin hoogganamanii ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiruu fi dhimma waraana bilisummaa Oromoo takkaa'uu waraanni bilisummaa Oromoodhaa waamicha abbootiin gadaa yookaan koreen teknikaa taasisaniif simatuun galaa jira jedhamaa jiru irratti turtiin gaaffiif deebii miseensa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa waliin taasifne armarratti obbayeera. Gara fuulduraattis dhimma kana jala buunee qaama hawaasa Oromoo fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo irraa odeeffannee kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Sagantaa keenya itti aanu keessatti ammoo dhimmuma kanaa fi dhimma waliigalaa Oromoo fi Oromiyaa irratti marii yookaan turtii gaaffiif deebii hayyuu Oromoo obbo Jamaal Ibrahim waliin taasifne kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Kan irraa obbaafneerra turtii nu faana qabaattaniif horaa bulaa. Wallee addisuu karrayyuu nu kaleessas wooboodha nuti arras abaa'oodha jedhu kana isin afeeruun kana gaasanitti dhaammatu ana xiiqii dhugaasaaf gulaalaan suur sagalee mo'aabuu baati walleen itti fufaa. Waboda nutarra sabaoda warra bagabsaota warra kaayyotti jiche warra summiitti nyaate warra qabsooti jiche warra bagabsaota warra kaayyotti jiche warra summiitti nyaate warra qabsooti jiche. Makakanani damne matako gadamne ilarachuutti damne dubartii ulfa guutu wala deematti damne dubartii ulfa guutu gootamee gargi damne kaleessas waboodha nutarra sabaoodha kaleessas waboodha nutarra sabaoodha warra bagabsaota warra kaayyotti jiche warra summiitti nyaate warra qabsooti jiche warra bagabsaota warra kaayyotti jiche warra summiitti nyaate warra qabsooti jiche. Afaan nu cancalanii aadaa keenya doomsanii alagaa bijuun takka jaarraaf nu gabroomsanii alagaa bijuun takka jaarraaf nu gabroomsanii kaleessas waboodha warra diinan gabbarre kaleessas waboodha warra gabrummaa didee kaleessas waboodha walabummaa Oromiyaaf kan bilisummaa barbaade kaleessas waboodha warra tuttuqaan feene kaleessas waboodha warra sammuun walabaa kaleessas waboodha warra leenca daggalaa hidhannootu irraa tola warra soonsa daggalaa hidhannootu irraa tola